Koomishiniin Turizimii Oromiyaa hojiiwwan gurguddoo bakkee hawwata turizimii Oromiyaa misoomsuu hojjechaa jira. Koomishinichi Turizimiin Oromiyaa waggoottan 5 dhufanitti carraa hojii 500 uumuuf karoorfatee hojjechaa jiraachuu beeksise. Kaayyoon hundeeffama koomishinichaa inni guddaan qabeenya Oromiyaan gama turizimiin qabdu addunyaatti beeksisuu akka ta'e himameera. Koomishiniin Turizimii Oromiyaa dhaabbata Farasti Konsaltaantii jedhamu waliin hojjechuuf waliigaltee waggaa 2 turu mallatteessaniiru. Itti aanaan Koomishinara Koomishinii Turizimii Oromiyaa Obbo Naggaa Wadaajoo koomishinichi waggoottan 5 dhufanitti iddoowwan hawwata turistii naannoo Oromiyaa misoomsuun lammiilee 500 oliif carraa hojii uumuuf karoorfatee hojjechaa akka jiru himaniiru. Koomishiniin Turizimii Oromiyaa erga hundaa'ee waggaa tokkoo fi ji'a 2 qofa yeroo muraasa kana keessatti hojiiwwan gurguddoo hojjetaa turuun isaanii beekama. Koomishiniin Turizimii Oromiyaa wantoota gurguddoo 4 hojjeta. Inni tokkoffaan bakkeewwan ga'umsa turistootaa misoomsuudha. Bakkeewwan ga'umsa turistootaa misoomsuu yeroo jennu qaqqabummaa hawwattoota turistootaa mirkaneessuu akkasumas immoo sanaa wajjin wal qabatee kenniinsa tajaajila akkasumas immoo oomishaawwan turistootaaf ta'an qulqullina isaanii eeggatanii akka isaan hojjetaman gochuu irratti ni hojjetachaadha. Sanaa wajjin wal qabatee egaa carraa hojii baay'inaan karaa kanaan kan uumamu. Waggoottan 5 dhufan keessatti carraa hojii 500 ol uumuudhaaf kan karoorfannee socho'aa jirru jechaadha. Oromiyaan iddoowwan turizimii hedduu qabaachuu ishee ibsuudhaan pirojektichaan carraa hojii 3,000 akka uumamuu fi iddoolee hawwata turizimii 8 ta'an misoomsuuf hojjetamaa jiraachuu Obbo Naggaa Wadaajoo himaniiru. Egaa pirojektii kana keessatti carraa hojii 3,000 ol ni uumama. Dargaggootaa fi qaamolee hawaasaa garaa garaatu kana keessatti bobba'a. Bakkeewwan hawwata turizimii 8 irratti kan hojjetamu. Isa kana approachii lamaan kan raawwannu. Approachiin tokkoffaan already investment infrastructure yookaan bu'uuraalee misoomaa kan turizimii jechuu keenya akka gaariitti kan qabanii fi kaan immoo bu'uuraalee misoomaa akka gaariitti kan hin guutamin jenne akka addattee erga qoonne booddee lamaan isaaniitii akka barbaachisummaa isaaniitti akka xiyyeeffannaa isaaniitti irratti xiyyeeffannaa kan inni hojjenna jechaadha. Koomishiniin Turizimii Oromiyaa erga hundaa'e waggaa 1 fi ji'a 2 keessatti hojiilee hedduu hojjechaa tureera. Ammas waggoota 2 walitti fufiinsaan waliin hojjechuudhaaf dhaabbata Farasti Konsaltaantii jedhamu waliin waliigaltee mallatteessaniiru. Dhaabbata Farasti Konsaltaantiitti manaajarri pirojektii Obbo Mikaa'el Adimaasuu gama isaaniitiin hojiin turizimii xiyyeeffannoo kan barbaadu ta'uu himuudhaan hojiileen turizimii irratti hojjetaman hawwata turistii beeksisuu cinatti carraa hojii dargaggootaa fi hawaasa naannichaaf uumuun isaa faayidaa olaanaa akka qabu kaasaniiru. ኦሮሚያ ቱሪዝም ኮሚሽን በተለይ በቅርብ ጊዜያት ከተቋቋመ ጀምሮ አክቲቭሊ በኦሮሚያ ክልል የቱሪዝም መዳረሻዎች ኮሚሽኒን ቱሪዝምii ኦሮሚyaa erga hundaa'ee yeroo muraasa keessatti si'annaan tuuristii naannoo oromiyaa fi hojiilee walqabatan hedduu hojjechaa tureera. Nus yeroo dheeraaf hojiilee isaa hordofaa turreerra. Nus sana ilaallee jiraattonni naannichaa fi dargaggoonni haala kamiin irraa fayyadamuu danda'u jennee yaadne bakkeen tuuristii yoo sirriitti misoomee tuuristoonni biyya keessaa fi alaa bohaarsaa hawaasaa fi dargaggoofis carraa hojii guddaa uuma jennee waggaa 2 waliin hojjechuu fi pirojektiin kun bu'aa guddaa akka qabus amanne gara hojiitti seenneerra.